Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtanii fi akkasumas hordoftoonni kiyya SRT Media taatan hundi keessaniyyuu bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isin haala qabu isinin jedhama. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan ibsaa ABO'n yookiin adda bilisummaan uummata Oromoo Eblaa 29 bara 2022 barruu dheeraadhaan peejii isaan irratti har'a lakkisan ibsa isaan baasan ani gara sagaleetti isin jijjiiruuf dirqame annu Meher Hussein hanga xumura qophii kiyyaatti na faana bu'am. Waraanni mootummaa paartii Biltsiginnaa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratti kallattii maraan labsaa jiru. Ilaalchisee ibsa adda bilisummaa uummata Oromoo baase. Ibsa ABO Eblaa 29 bara 2022tti Tibbaa murni paartii Biltsiginnaa jedhamu Dr. Abiy Ahmediin durfamu aangoo qabatee irraa eegalee karaa hedduudhaan haleellaa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Paartiin Biltsiginnaa jedhee uffamu pirojektii sirna kolonii duraanii deebisuudhaaf yeroo ammaa diriirfamee jiru kana uummata Oromoo fudhachiisuuf tooftaalee adda addaatti fayyadamaa jira. Dulli yeroo ammaa Oromoo irratti labsamaa jiru kun kan yeroo kamiyyuu caalaa hamaa fi qabiyyee hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u, jireenyi ilmaan Oromoo mancaasuun dhaabbilee Oromoo diiguu fi saba Oromoo laaffisuu irratti fuulleffate. Paartiin Biltsiginnaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu yeroo hundeeffame aangoo qabate irraa eegalee malaan eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf dhaabbilee Oromoo diiguu fi saba Oromoo laaffisuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira. Dulli paartii Biltsiginnaa kallattii maraan labsaa jiru kun kaayoon isaa ijoo pirojektii sirna Minilikii deebisanii dhaabuu fi diriirfamee humnaan uummata Oromoo fi sabootaaf sablammoota biyyattii biroo fudhachiisuudha. Duula kanaafis fakkeenya kan ta'u malaan iyyummaa dagaagsuudhaan eenyummaa fi ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundaa'uun lafa isaanii jalaa fudhachuun gareen lafa babal'ifachuu fi bobbaafaman lafaa Oromoo akka fudhataniif tumsa eenyummaa irratti hundaa'uudhaan Oromoo ajjeesuu fi lafa isaa irraa buqqisuu matta'aa fudhachuu fi malaammaltummaa loltootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa hidhachiisee bobbaasuun raawwatamanidha. Haaluma kanaan duguggaa sanyii jumlaan kan irratti raawwatame yoo ta'u, kanaanis guyyaa guyyatti haleellaan irratti raawwatamaa jira. Isaa irraa lola adda addaatiif saaxilamee jiru. Murni paartii Biltsiginnaa jedhee uffamu kun sabaa fi sablammoota ollaa waliin jiraatan walitti buusuudhaan nagaadhaan akka isaan waliin hin jiraanneef shira adda addaa xaxaa jira. Gareen paartii Biltsiginnaa jedhee uffamu kun Oromiyaa dirree waraanaa gochuu qofa osoo hin taane ilaalcha amantii eenyummaa barnootaa fi hariiroo hawaasummaa dabalatee mirgoota namummaa bu'uuraa ta'an sarbaa jira. Haleellaa tibba kana kareen shororkeessaa mootummaan deeggaramu hawaasa muslimaa kaaba Itoophiyaa irratti raawwate loogiin amantii irratti raawwatamaa jiraachuu ragaan mirkaneessuudha. Kunis garee aangoo qabatee jiru mirga namoota amantii isaa hin hordofne akka hin kabajne ifatti agarsiisa. Akkasumas loogii sirna barnootaa sagantaalee misoomaa fi dhimmoota nagaa fi tasgabbii wal qabatee raawwataman ilaalchisee ragaalee hedduu eeruun ni danda'ama. Uummata Oromoo irratti kallattii garagaraan dhiibbaa gochuudhaan dhaabbilee siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo laaffisuuf abaluun garee biyya bulchaa jiru sirna dimokiraasii akka hin kabajnee fi saboonni cunqurfamoon biyyattii sirna abbaa irreetiin akka harka kennatuuf dirqisiisuun abalaa akka jiru mirkaneessa. Manni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa yeroo ammaa kana haleellaa irratti raawwatamuu fi nagaa fi tasgabbii dhabuu irraa kan ka'e wantoota jireenyaaf barbaachisan argachuuf hojii isaanii guyyaa guyyaan sirnaan hojjetuu hin dandeenye. Dulli haleellaan loltoota mootummaa yeroo ammaa uummata Oromoo irratti labsaa jiran kan yeroo kamiyyuu caalaa baay'ee hammaataadha. Gaafa Eblaa 21 bara 2022 mootummaan paartii Biltsiginnaa uummata Oromoo Walloo akka weeraraniif kanaanis mancaatii baay'ee hamaa uummata Oromoo Walloo irraan akka ga'e eeruudhaan ibsa baasuun keenya ni yaadatama. Ammas murni paartii Biltsiginnaa jedhamu jiddu galeessa Oromiyaa Arsii Lixaa Bahaa Wallaggaa fi godinoota Gujii dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gochaan baay'ee suukaneessoo ta'an uummata Oromoo nagaa irratti raawwataa jira. Odeeffannoo kana akka armaan gaditti hin bal'inaan dhiyeessine jira. Tokkoffaan humnoonni murna aangorra jiru hidhachiisee bobbaasee gaafa guyyaa Ebla 28 Apriil 2 bara 2022 jiddu galeessa Oromiyaa aanaa Ada'aa Bargaa keessatti jaarsa waggaa 70 dabalatee namoota nagaa 15 ajjeesanii jiru. Humnoonni murni aangoo dhuunfatee jiru hidhachiisee bobbaase kunniin mallaqa caalaa meeshaalee mana keessaa dabalatee qabeenya namootaa saamuu fi manaa fi jireenya namoota dhuunfaa gubanii jiru.
yeroo ibsa kana baasaa jirru kanatti daa'immanii fi maanguddoon lubbuun isaanii baraaruuf gara bosonatti baqachaa jiru. Lammaffaa irratti humnoonni nageenyaa paartii Biltsiginnaa hidhachiisee bobbaasee gaafa guyyaa Ebla 28 bara 2022 godina Arsii lixaa aanaa Digaluu Xijjoo Heexosa Itayyaa Muneessaa Limmuu Hilbilluu Boqqojjii Roobee fi Zuwaay Dugdaa keessatti namoota nagaa 30 mana hidhaatii kan uggurayu yoo ta'u, namoonni hidhaman kunniin wurtuulee mana hidhaa adda addaa keessatti ugguramanii humnoota mootummaan hidhachiisee bobbaaseen dararaa hamaan irratti raawwatamaa jira. Dararaa fi reebicha irratti raawwachuu qofa osoo hin taane namoonni hidhaman kunniin qarshii 20,000 hanga 30,000 kafaluudhaan mana hidharraa akka gadhiifaman ajaja dabarsaa jiru. Akkasumas lafa qonnaa isaanii akka hin qotanneef kan dhorkaman yoo ta'u, kanatti dabaluunis miseensota wobooti naannicha socho'an qabanii humnoota mootummaaf hin dhiyeessan taanaan lafti qonnaa isaanii akka harkaa fudhatamu akeekkachiisuun sodaachisanii jiru. Sadaffaa irratti godina Horroo Guduruu yookiin Fincaa'aa keessatti ammoo gaafa guyyaa Ebla 26 bara 2022tti namoonni 3 kan ajjeefaman yoo ta'u, namoonni 3 ammoo achi buuteen isaanii dhabamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kirramuu keessatti barataa yuunivarsiitii Qabri Daar humnoota mootummaa hidhachiisee bobbaaseen ajjeefamee jira. Godina Horroo Guduruu yookiin Kirramuu keessatti gaafa Ebla 16 bara 2022 nama nagaa 36 ajjeesanii jiru. Afuraffaa irratti torbaan kana kaaba bahaa Finfinnee fi godinaalee Salaalee yookiin Abbootii Harroo Kuyyuu Meettaa fi Gindabarat keessatti haleellaan mootummaan humna qilleensaa fayyadamuun raawwate dabalate namoonni nagaa 30 ajjeefamanii jiru. Shanaffaa irratti godina Shawaa Lixaa yookiin Amboo fi naannolee ollatti argaman keessatti gaafa guyyaa Ebla 27 bara 2022tti namoonni nagaa 19 ol ta'an ajjeefamanii jiru. Jaffaa irratti godina Gujii aanaa Bulee Horaa keessatti gaafa guyyaa Ebla 28 bara 2022 namoonni nagaa 11 ajjeefamanii jiru. Torbaffaa irratti ajjechaa fi dararaan uummata Oromoo nagaa irratti raawwatamu muraasa armaan olitti kan eerre yoo ta'u, iyyuu gocha ajjechaa fi hidhaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti bal'inaan raawwatamaa jira. ABO'n waraana kallattii maraan uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratti labsame kana gadi jabeessee balaaleffachaa namoonni godina Arsii lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa keessatti hidhamanii jiran atamtamaan hidharraa gadhiifamanii qabeenyi isaanii saamamee fi uggurame akka deebi'uuf mana gubatee fi qabeenyi manca'eef beenyaa barbaachisaa akka kafalamu gaafanna. Humni waraanaa bobbaasuu fi lola labsuudhaan uummata Oromoo sirna abbaa irreetiin harka kennatee akka gabroomee akka jiraatuuf dirqisiisuun akka hin danda'amne paartii Biltsiginnaa yaadachiisuu barbaanna. Murni aangoo qabatee jiru kun akka irratti yakka tuulaa deemu kana dhiise rakkoo siyaasaa impaayera Itiyoophiyaa mudataa jiruuf karaa nagaa falaa akka barbaadu yaadachiifna. Walitti bu'iinsa hammeessuu fi dhiiga uummataa nagaa dhangalaasuun walqoodinsa babal'isuun gara diigumsatti oofa malee nagaa fi tasgabbii fiduu akka hin dandeenye qalbeeffachuun barbaachisaadha. Akkasumas abjuu paartiin Biltsiginnaa biyya tokko amantii tokkoo fi sirna bulchiinsa tokko ijaaruuf qabu walitti fufiinsan waraana labsuu fi garee shororkeessaa hidhachiisuun Oromiyaa irratti bobbaasuu fi mirga namummaa sabootaa fi sablammootaa cunqurfamoo sarbuudhaan gonkumaa hin milkaa'u. Ajjechaa fi manca'iinsi qabeenyaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruu fi miidhaa kanaan wal qabatee fuulduratti biyyattii keessatti uumamuu maluuf kan itti gaafatamu murna paartii Biltsiginnaa jedhee ufwaamuu fi aangoo qabatee jirudha. Gochi walitti bu'iinsa hammeessuu fi nageenya booressi yeroo ammaa kana raawwatamaa jiru kun fuulduratti hariiroo waliin jireenya uummattoota Itiyoophiyaa gidduu jiru waan diiguuf gareen aangoo dhuunfatee jiru hatamtamaan humnoota hidhachiisee bobbaase Oromiyaa keessaa baase. Humnoonni kunniinis hidhannoo isaanii hiikkatanii rakkoo siyaasaa impaayera Itiyoophiyaa mudataa jiruuf furmaata karaa nagaa akka barbaadamudha. Dhumarrattis yaa uummata Oromoo haalli yeroo ammaa kanaa keessa jirtu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Waan kana ta'eef tokkummaadhaan harka wal qabattee mataa keef eenyummaa kee falmachuu qabda. Bilisummaa fi diimokiraasiin dhugaa argachuudhaaf sabaa fi sablammoonni biyyattii biroo waliin taatee jabaattee falmachuun sirraa eegama. Akkasumas uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan karaa dandeessan maraan uummata keessan Oromoo cinaa akka dhaabbattan dhaabna. Uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa biyya keessa jiraattan uummata Oromoo Arsii Lixaa, Adaa Bargaa, Gindabarat, Horroo Guduruu keessa jiraattanii fi tumsa barbaachisaa akka gootanii fi sagalee isaanii hawaasa idil addunyaa biratti akka dhagamuu fi waan dandeessan maraan akka raawwattan dhaabna. Sabaa fi sablammoonni cunqurfamoon uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa cinaa dhaabbachuun akka tumsitanis ni gaafanna. Akkasumas mootummaan paartii Biltsiginnaa gocha aangoo irra turuuf jecha yakka lammiilee biyyattii irratti raawwachaa jiruu fi
mirgoota namummaa lammiilee biyyattii sarbuu akka dhaabuuf kallattii maraan dhiibbaa akka godhamu hawaasa idil addunyaa fi dhaabbilee mirga dhala namaa idil addunyaatti iyyanna. mootummoota addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee sadarkaa idil addunyaa mirga dhala namaa falman dabalatee hawaasni idil addunyaa mootummaa paartii bilisignaa yakka mirga dhala namaa sarbuu raawwachuu irraa qusatee rakkoo siyaasaa impaayera Itoophiyaa mudataa jiru kanaaf karaa argateen fala akka barbaaduuf dhiibbaa akka godhan jajjabeessinee dhaamna. injifannoon ummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Ebla 29 bara 2022 Finfinnee. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo barruu waraana adda bilisummaan ummata Oromoo guyyaa har'aa ibsa baasee kana fakkaataa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayannaa tura. Start Media.